Hi guys, jira jirtu nagaa keessanii nagaan jiraan galata rabbii akkamii hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii. Haala jechuudha. Kijiba wayiitiin isin barsiisuu dhufe kijiba jechuudha. Kijiba garuu rabbiillee hin jaalatu. Garuu kijibuma keerii taate takkaan isin barsiisuu dhufe jechuudha. Hiriyaa keessan yoo hiriyoonni keessa wal lolan jechuudha. Hiriyoonni keessa yoo wal lolanii tokko dhufee jechuudha. Isaan wal lola san keessa jechuudha. Tokko dhufee to'i ekeleen sun bar nama akkanaati, ekeleen sun bar nama akkanaati, nama xuruu miti, bakka baay'ee jibbee arguma ishiitu fedhu yoo isin hin jedhe isa akkas isin hin jedhe isaaniillee maal jettu seete bar ati jechuudha akkana jettaani ati ishiin badduudha jettaani ishiin dammoo bar akkanatti si jaalatti. Ani bar baay'een jaaladha siin jetti ishii qallaali man jaaladhu jetti jedhaati jechuudha. Jechoota jaalalaa hin jiraamti. Jechoota garuu wantuma ishiin hin jenne san jechuudha. Si galee wantuma ishiin hin jenne sanii isin ani bar baay'een jaaladha jetti bakka namni kun ulataa baay'inaa olii bakka nama kana nama baay'ee jaaladhuudha jetti bar jedhaati itti maanii jechuudha. Si galee sunillee dhufee dammoo jechuudha yoo akkasuma ekelee san jaaladhuun barbaadu yoo argaa nama sanii sun argi maaliin jiraa miti reekino akkas jedhan yoo isin biratti dubbatan jechuudha. Jaroonni sun lamaan garuu wal lolanii bar. Inni kuno badaa isinitti maamiti badaa nama sanii isinitti maamiti isin immoo maal jettanii seetanii ekeleen barsin jaaladha jedha qallaali maan jaaladhu jedha. Akka carraati wal lolle bakka gaaf tokko walitti deebi'uun keenyan oolu jedha. Qallaali isin jaalatu bar waa'ee makeetii yaadayyuu bar. Eegani isaa nama saniin yookiin adda baheeyyuu bar ani baay'ee waa hedduutu natti qannasee waa hedduutu natti hir'ate jedhaa bar jedhaati jechuudha. Nama sanii akka isaan lamaa wal jaalatan godha. Akkasitti walitti deebisaa. Yoo dandeessan jechuudha. Eega kana gootaniin boodatti walitti araarsaa jechuudha. Malee waanuma namni sun jedhisan jechuudha. Badoomuma namni sun jedhisan ekeleen bar akkana siin jedha. Ekeleen bara akkana siin jedha jettanii jechuudha. Jidduu teessanii nama walitti hin oofina. Nama ka walitti oofu sheexaana qofa jechuudha. Sheexaani dammoo jechuudha fiillafiiti ol baheeti miti. Sheexaani kan hojjetu nama keessan. Nama keessan sheexaani hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha sheexaani gurraacha maal jedhan beeku garuu sheexaani kun ol bahee osoo deeme jechuudha nama afur ejjetu jira. Namni baqataa jechuudha. Namni isatti firoomu hin jiru jechuudha. Sheexaani garuu nama keessa taa'ee nama keessa namatti hojjetaa jechuudha. Kanaafuyyuu isin jechuudha nama wal lola jidduu teessanii sheexaana hin ta'ina. Nama sobaa walitti araarsaa, sobaa walitti deebisaa haga dandeessan jedhu. Haga dandeetti keessanii walitti deebisuu yaala. Haga dandeessi keessanii jechuudha walitti deebisuu yaala. Malee jidduu teessanii marzii facaasinaa. Ekeleen bara akkana siin jedhe, ekeleen bara akkana siin jedhe jettanii jechuudha nama walitti hin oofina. Boru jechuudha isinillee kanumatu eeggata. Ilmoo kee hin dhaltaa miti ilmoo keessayyoo maaltu eeggata. Atuu yoo suma mataa keetiyyuu zajaan gizee ammaa kanaa jechuudha namni waanuma facaase hammata jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti hima waanuma gootan san argatta. Wanti isin gootan sun gaariillee yoo gootan gaarimati isin eeggata. Badaallee yoo gootan jechuudha baduma santu isin eeggata. Namoonni jechuudha nama wal jaalatu nama wal jaalatee yookiin dammoo gooddanyoota dhiira bichaa miti jechuudha. Fakkeenya waa'ee dhiira irraa dubbataatu hin jiru ammaan. Waa'ee dubartii fakkeenyaaf gooddanyoonni lamaa wal lolan jechuudha. Isin jidduu teessanii walitti ooftan. Jidduu teessanii marzii facaastan. Nyaqarsa itti taatan jechuudha. Nyaqarsa itti taatan. Dhaabbadha. Nama walitti deebisuu yaala. Rabbii keessan ofirratti sodaadha. Rabbiin sitti dhiyoo jira jechuudha. Hanga afuura teetan argitee afuura baafattu tan hanga afuura teetii tana caalaa rabbi dhiyoo sitti jira jechuudha. Si arga waan ati gootu hunda isaatu. Waan keerii dalagadhu. Waan bareeddu waan keerii jechuudha. Waan rabbiin jaalatu dalagadhu. Nama gammachiisuudhaaf jettee waan tokko hin godhin. Namni homaa si hin godhu. Akiraa kee hin balleessin jechuudha. Namaaf jettee too. Ofumaa keeti jechuudha wanta bareedaa hojjedhu. Nama walitti nuufina. Zabana ammaa kana keessa jechuudha. Ekeleen akkana jette, ekeleen akkana jetteedha kan jaarsaaf jaartillee addaan diigaa jiru jechuudha. Walitti ammaa kana keessa. Kan waggaa meeqa taa'e, ministeera waggaa meeqa taa'e jechuudha gadi baasanii haadha manaatii fi abbaa manaa addaan diigan jechuudha. Jetteen jechuudha. Rabbiitti sin gaafata.
akka ajaa'ibaa kanaatti itti gaafatamtanii jechuudha. Addunyaa tanarraa yoo osoo hin deemin addunyaa tanarratti itti gaafatamtan keessayyuu shamarran jechuudha. Waan isin eeggatu hin beektan. Ganaa heerumtanii ganaa ilmoo argettanii waa hedduutu isin eeggata jechuudha. Ganaa waa hedduu arguudhaaf jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu isin jechuudha waan keerii qabdu waan bareedduu hojjetadha. Waan bareeda waan gaarii ta'e tokko hojjetadha isiniin jedha. Akkasii warri natti aartan jechuudha dhiifama naa godhaa asumaanii jechi kiyya kun yoo isin kan aarsu ta'e garuu jechuma bareedaa dubbadhe jedheetii yaadaani. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nama jaalatan waa itti himanii. Nama jaalatan itti lolanii baqa itti dubbatanii nama hin jaalanne osoo ta'e maaltu nu gashee jedhaniitu itti dhiisanii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja naaf jiraadha idimee dheertu Oromoo.